ما ليش جل جرا جنيت جنيت جتة كم رومو في وانكم نجارة جلسيني بوتي جسيتا نركا توكي سا جلسيني أوريو كوي سينا أتي ميت غردو ديرس أنا وري ناسي أتي أسو إسين سيمبر بادو أكو بلوماتي سنجتو ديرا براغزي إسي جالتي رفتي أكو بريستي نمني كنا جالتي جرايتي سيمو ترتي وانتي سنجتو كن رغادا أمتي ماكي مالتو ربيتها كما سنجل دمي كيسان عصفني را كيسان يومتي عصرتو يوباني دبني را ها سنجا اندي اتكو يو جالر دوغانا كبات كو تدبان انجت تبر نمكو بقى كو تريتو فيزانا انتني فيزانا تمري دبر اندي even كيس دبرتي بر ماكي كيس دبرتي تيك توكي باسورد دي كونت كني دي بقاتي واهم دكو دته تو باسورد دي شنار كتو بر صبا انتره ميدو بد انتره باسورد دي ني تيك توكي كدي فيسبوك كدي نار كنتره باسورد دي تيك توكي كودي كوفايو متي كانيمو بوتو ان قبدا انكواني سامتي بري كوما دي بلاماول سرت galchee nan beeka so waat بري كوما دي بلا مالي galchite Aki berikuma di palaman lafa magala da bitachuu edeen sistarinko banki akaunti online irraan fayyadamtu. Isi bakka dubbii biratan ay waa'ee process irratti na fakkaati. Tole hayi ati amma kubballeessatti ilaalta malee isa waan jaalate takka illee hin qabdu. Dheeraa. Akka seenaan jechuutti ani hin jaalanne akka obboleessatti ilaalaa nama na jaalate hundan itti himaa jette. Siifin du'as jee hin beekuuni sin jaaladhas jee hin beekuuni jettee himu jirti. Bani mee muyiit irra jira bani muyiit yaa guys kun waanis Ana dubara ana itu. Abis goota waliin dabarsine keessatti akkam baay'ee si jaalladhu akka baay'ee si kabaju bakka nama dhabee kophaa ta'etti bakka hin gaddetti na faana turte miti dheeressa. Yaada garaagaraa qabaanne addaan haa fagaannu malee. Kanaafuu yoo si galateeffadhe girseedha. Sena gaftanan ogoota darban kan yaadadhu keessi koo yeroo hundumaa sammuun koo yeroo hundumaa jechan dhabaa waa'ee keessa baay'ee waan garaa sitti taaruun hin qabu akka ati dubbatteen akka ati jechoota baay'ee darbatteen aga kana si faana turuu mata aga kana si faana haasa'u mitiin amma kana si faana jechuun yaadamu garuu garaan nama jaallate gowwaa nama gooti miti kanaaf waan barbaaddes jettu arras irratti boros irratti boro deebiti jedheen. Okay, as biratti akkam baay'ee jaaladhuu fi si kabaju jette kanammoo namni tokko akka hiriyaatti akka obboleessatti akka jaaladhu akka kabaju hin danda'u. Jara videoon baay'eedha. Ijoolleen fiduu dandeessi bar. Viidiyoo hedduudha. Already akkana jaalattus ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan wayii qabnitti fakkaata. Guyyaa tokko tokko sii du'aa jettu guyyaa tokko tokko immoo luma si arguu waaddeetti. Tarii na qoruu fi laata jedheetuma callisa. Ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan ture ture. Sagaleetaa uummanni keenya Wallaggaa rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa irratti ga'aa jira. Guyyaa tokkotti nam 31 oltu dhumu. Kun hin dhufu. So uummata keenya haa yaadannu jechuu barbaada. Galatooma. Dubbiin kun immoo guys amma dura dhufee mucaan kun natti himatee akka seenaa jaalatu. Natti himatee
seenaa baay'een jaaladhaanii akkatti hedduu jaaladha yoo na jaalatte Duubaayina kootu jettee duuba yoo jaalatteeni nama jaalattu maaliif hin deemneen jeen arrammoo deebduudha. Sani kan nuti jechaa jiru si galee. Saniifuu dhiifama gaafadhu amma dhiifama gaafadhu inni amma ati fuulaa dhiiraa miti piroosesa isaa keessa seentee sirreessitee fi akka maalleen hin nyaadhamne yaaduun kunuu waan isa jaalattetti fakkaatu danda'a. Yoo achi dhaqee bakka seenaa bira yoon harkadhe waliin jiraachuu dandeenya jee ta'uu danda'a. Abduma piroosesa kana keessatti godhachuu danda'a. Osoo ati piroosesa isaa kana jalaa callistee nan galchuu sin arkuu hin dhufinii sin beeku osoo ittiin jalaa cucufatte waan inni nu ka'ee dhufu natti hin fakkaatu. Waan kararra keesseef dhufe inni si abdatee kanaafuu dhiifama gaafachuu qabda. Dheeressa obboleessa koo dhiifama. Akkasii miti seenaa maalittaan dheeressa obboleessa koo piroosesa akka namni maallaqa sirraa nyaannee fi siif godhee ani akka obboleessatti siif yaaditi malee akka jaalalatti miti immoo ati akka jaalalatti waan fudhatteef dhiifamaa jeen inni akkasitti fudhate waan ta'eef. Dheeressa piroosesa keessi jalqabee xumursiisuuf kootti akka maallaqni si jalaa nyaatamne taasisuu kootti asitti si dheebuu dhabuu kootiinis dhiifama guddaa. Dheeressa dhiifama isii fudhattee? Dheeressa. Dhiifamni hunda caala waan ta'eef fudhadheera. Yoo ishiin garaa kutatte qofan fudhadha garuu narraa amma akkuna jaalachuu feeti. Wattu siwaat laaf lawan ለመንፈስ ቅዱስ ሴጣኔን አታምጣው ገብርኤልን ኦብሲዳን ጋር ደርቤን ሲንጋላ ብሎክ ኬቼ እርታዩ ሲጀመር Garaa kutadhu itti mammaaki garaa kutadhu itti. Dheeressa dhugaa dubbachuudhaaf maakii ani kalaas bara 2017 kanarratti waan darbe bara 2018 keessatti anis jaalallee qabachuu waan an barbaaduuf adaraa uummata. Dheeressa attanii na jalatti hin barreessina. Obboleessa keechan kunoo isin deebiseera. An dhiifama obboleessa koo gongumaa immoo seenaan na jaalatti jettee sammuu keetti yaadin. Dhugaa dubbachuudhaaf ani si jaaladhu. Sin beekamu seenaa sarrabbitti dhiisna malee nuti maaliif ani jaalallee qabachuun barbaada kaaga maskii koo. Maakii ookee lamaantu jira ni beekta as biratti akkas jettee ofirra kaa'e jaalalti hin beekamtu. Jaalalti tuni deebistee gaafa inni jireenya biraa diimaa fakkaata gararraa nama gurraacha fakkaata. Bakka እንደዛ ነገር ነው ቢፍቱን ገና ማሲን ባቲ ገልገላችን ልጥ ሚቲ አንገነም ድበተን ገልገላ አከስሚት ቤታ እና በቃ አንሞ ከንደምፍ በር አስትሩፍ ሚቲ ቪዚት ራን ፌን አስትሩፍ ሚቲ ወጥቃት ጀቶ ከጀለማ አስትሬ ቢየት ዴቢ አፍቶሬ እና አርገ ሲገሩ ነሞኒ ሊቭረት ተርጋኝ ነው ተፈካት ባየ ነሞታ ዱፋይና ፉዳኒ በቃ አካ ቪዚት ራ ከራ ኢምፕሎይመንት ትናው ጀተሚ አስመጥሩ ነዴ ብሪት ደበለደ ካ ማስታየች እና መሌ ሀል ጅሩ አከሲ መሌ አከሽን ጀቱ ከነስሚት ይች ጋንጅሩ ሽኒ ዱበቴት ባይዘው ከስ ሃዬ አከነ ዮቴ ገለ ወረ ቱርታ ሜስቲ ወረ ዱራን ገለ ቱርታ ይደግፈቻ ቱርታን Bita uummata keenya wallaggaatiif sagalee haa taanu uummanni keenya miidhamaa jira rakkataa jira haadholeen booyaa jirti abbootiin akkasuma nama 30 guyyaa tokko nama 30 takka oltu dhume qabeenya qabanirraa mancaa jiranii rabbii yoo sodaattan sagalee taafi kuni siyaasaa miti uummata waa takka hin beekne qotee bulaatu dhumaa jira uummata kana malee biyya hin taatu uummata kanaaf haa dirmannu saa isaan nu barbaadan amma saa isaan ilmaan kiyya nu iyyadhaa jaan amma dhimma dhuunfaatiif wal geenyaa dhimma sabaatti eegeettee maaliif jalaa badde? Jettee jirtaani? Akkas jettee jirtamoo kijiba sirra kaayaa jiran nu himime?
Saroko ani maki በጣም ተሲ ከበጃ መነቂ ከሰት ጀቻ ሀማ ተቆስ ፈየደሙን በርባዱ Galatoomii shukran. tokkoffaa dheeressaa ani gaafuma Itoophiyaa dhaqaatu seenaa abdattee seenaan na jaalatti na wajjin jiraatte jettee tokkaatee Itoophiyaa irraa dhufaa jirta taanaan eerpoortii keessa gaafa aerooppilaanii yaabbattu san itti yaadisin jedhee sitti dubbadheera. Tokko maakii yoo poroosesii fixee fi gaafuma xiyyaara yaabbachuu dhaqa'u sanuu jechuudha. Seenaan na wajjin jiraatte taate jettee too amanteetuma guutuutti itti fudhattee xiyyaara seenta taanaan ani si wajjin karoora jiraachuun qabu dhaabi dubbii kanaa. Gini waliin teenyee haasofna yoo ta'e dhugaa hin fudhatta yoo ta'e koottuu jecha jedhu jedhee. Inni lamaffaan 60 na jaalatti 60 na jaalattu kan jettu. Ani dhiirotii gaafulee jaalalaa naa dhiyeechan sitti himaan turre dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Waan jaalalaa waan akkasii ana keessa hin jiru. Of keessa illee ani akka obbolummaatitti yoonaan si kabajee jaalalaa sitti haasa'uu seenaan na jaalatti jettee sammuu keetitti dhibbaan dhibbatti ufamansiiste malee ana bira inni sun hin jiru. Oi sanii miti waan ansi gaafadhe qofa deebiseen ati sin eegattee jirtaani piroosesii yoo maaliif fixxeef mucaan kun si biratti akka deemu ni beektaa akka si jaalatu ni beektaa. Baazawee firii biizaa yookiin dammoo gibinyetti biizaadhaan dhufe. Oi gutaka gaafii si gaafadha shi dhiifama akka si biratti deemu amma nam tokko ana yoo na jaalatee naa jecha biyya tana dhufu jiraate sin jaaladhuun gurbaan irraa dhaabbadhuun jaan yoo dirqiidhaan ka dhufu jiru jiraattee immoo waan inni eegalate san keessa hin seenuun inuma hin seenu si galee mucaa kana yoo ka jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunuu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalakeetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati? Oroo dallaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaatti hin dhumtu ni aanumtu si xumurii nan dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubinyetii ni miti viizaa firii viizaatiin ni miti. Kanaafuu maalan jedhe eerpoortii guyyaa san sa'aatii bararaa sa'aatirratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bahini jette namtittiin ta'u barsiistuudha namtichi eerpoortii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee isheen hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee galee hin beeku. Fuudhanii galanii bootaa ga'eessan lookishinii naa erge. Dhugaa jiru sitti maakii. Lookishinii naa erge bootaan ani hojjetu rakkoo isiifa fixa hin jirtu. Nan nufa boru jedheeni dhimma kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane naa barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu danda'e. Dhagee gaaffii nan si gaafadhu sirriitti deebisu maali si jechuun jiru ni beektaa? Tokkoffaa sin eegeettee lammaffaa immoo piroosesa inni eegalate keessa akkasiif jecha dhufu osoo beektuu keessa seente. Kanaafuu mucaa kana duraan jaalachuu turte moo inni waan si irratti si aarsee amma immoo erga dhufee booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalala isaa wajjin eegaluu hin qabneetu jira. Moo egaa yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin dhaabbattu? Sitti meeqee piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetoo dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kooti si ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalakeetiif dhufu jira bar? Hin dhufin jedhee itti mee homaaki? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Badiin koo isaa tole jedhee fudhadhe. San balleessee jirta jechuun yoo jaalachuu baatte maaltu jiranii ta'anis dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma sagal irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayoo waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko dubartiin yoo nama jaalanne tokko yoo du'eewu naasuu hin qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. Soo mucaa kana yoo kadhu waan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaatii waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha. Yoo garuu hin barbaadu akkanumatti piroosesa immoo dogongoreetii yoo keetti taate dogongora kee hin fudhan. Saniifuu mucaa kana hin jaaladdu jechuudha moo hin jaalatta seenaa.
Oro ani mera jaalala obbolummaarraa kan darbee na keessa hin jiru. Horii dubartiin dhiira. Akka saahibatti akka obboleessatti ilaaltu paaswoordii feesbuukaatii fi paaswoordii tiiktookii na kan itti No. Hin kennitu? obboleessa haadha isitti hin kennitu obboleessa garaa tokko hin bahini miti. Laal maakii ani amala kiyya keessanuu gilxii yookaan namuu nama ifa dubbatudha. Wanti na ookatu wanti dheeressaan beekuu qabu tokko. Kana jechuun baratta akkaawuntii maallaqa keetii tokko paaswoordii akkaawuntii maallaqa keetii kaardii keetii fiizaa keetii wanti keetii kanniteetiif jechuudha bar tiiktookii kanniteef jechuun. Kanneen jira waan hundaa. Maal fa'aa fakkeenyaaf waan hunda keessatti. Fakkeenyaaf maatii koo hin beekaa. Paaswoordii tiiktookii kootii, immoo kootii, feesbuukii kootii waan beekuu qabu numa beeka. Dhugaan yoomaa natti fakkaanne. Ani gama tonkolii shira kanatti yaada jedhanii si yaaduran. Paaswoordii feesbuukaatis tiiktookiis waan hundaa ni qabaa jechuudha. Hin qabee? Duuba mucaan kun maal balleesse Duubaay dhufe tiyyaa shukuradheen jira tiiktookii isii keessa jira feesbuukaa keessa jira waan hunda keessa jira kanaafuu ta'isaatti taateetuma dhufe jechuu bar Duubaay. Ani bakka nama amantee nama obboleessa kooti jetteetu waan kee ofitti fudhatte tokko shiran irratti yaada yookaan waan biraa yaada jedhee yaadnes tiiktookii bakka sirreessu jedhanan hordofee. Dhiiraa fi dubartii jidduutti obboleessa jechuun obboleessi amma obboleeyyan amma akka obboleeyyanitti dhiirotan akka obboleeyyanitti kabajuuf jaaladhu ni jiran amma fakkeenyaaf miti yoo jiraatan daangaa walii eeysisneetiti fageenyatti wal kabajnee akka obbolummaatti akka amantittis obbolummaan ni jirti akka amantittis obboleessa amantii muslimaa obboleessa oromummaatu jiraame akka sanitti waliin jiraata gan paaswoordii akka fedhe yoo naateellee wansi namni sun akka fedhellee bar namni akka obboleessa siitoo bar gaafa dhukkubsattullee mana yaalaa si geessuu danda'anii maallaqa sii kennuu danda'a waa meeqa sii ta'uu danda'a gan paaswoordii miidiyaa kiyyaa feesbuuka kiyyaa fuudhee kennuu hin danda'u. Nama sayyoo xiqqishoo waan jaalalaa natti hin dhaga'amin obboleessa kiyya jee paaswoordii kiyya warra kiyya waa hunda kiyya maal beeksisu yoo xiqqisho tiktookii kiyya na jalaa badee faanaa sirreessee namni sun naa sirreesseef kanneefi eega sanboota jijjiiradha malee dhimmi paaswoordii fi miidiyaa keetii si qofa yoo abbaa manaa keetii meebi jaalallee kan keetii meebi walii jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Na'u kanaan booda irraa fudhadhee sirreessa ammaan booda ittiin deebi'uukin yoo kan darbeef kenneen jira so. Jaalachuu turte jechuudha bara haala kanaan. Ani gaaffii jaalalaa isaa deebisee hin beeku, jaaladhees hin beeku, waama jaalalaatis walitti isatti haasa'ee hin beeku. Anniitiin fuutuu hin jedhanii amma amanuu tittila siifi jaalalaatu wallalee akkanatti mul'atutti. Gista akka takka jaalalaa wajji dhugumaa bara. Siifi jaalalti tun wallalee. Dhugaa rabbii maakii ani hin jaalanne hin jaaladhu. Naamani qoy waan takka hin jaalanne bara. Hayyin jaalanne si amanne bara. Garuu jaalalaa fi ati walaltanii jirtan. Jaalattii jirta garuu ni jaalattee himachuu sodaattee jirta. Himachuun barbaanne jaalallee isaa ta'uu hin barbaanne ifitti amanuu sodaattee jirta isa jaalachuu keetitti. Akkas taate akka nuti amma xiinxallee teechuu kun xiinxala keenya amma. Kun xiinxala sammuu keechaniiti malee xiinxala seenatii miti kaa. Egaa ilmi namaa barni xiinxalaa miree akkas. Innis akka kee kanatti xiinxalee biyya kanaan bahi. Xiinxala ta'uu kan ishee akkam ta'u. Bar hin ta'u garuu akkas yaadne egaa waan jaalattu fakkaata beete garuu amanuu diddee malee amanuu. Yoo argatte meestii kitaaba ichima jaalalaa tokko bitadhu dubbifadhu. Kirkira jaalalaa dubbisee jira. Nagaa. Nama gaarramta baay'ee. Maakii koo guddaan fakkaate ganaa guddatti tuuttoo hawwatu minamina fa'aa
Daa'ima gara guddatti. Bakka. Asitti murteessuu baay'ee jaalladha. Sa'aatiinis deemiti deemaakii. Kanneen tokko fa'aa deemsama waliif godhuun keessan gaariidha. Nagaa buusuun bareedaadha. Bakka nagaan ta'a. Atis hojii keetti deebii hojii hojjedhu. Kana booda jijjiirama irratti xiyyeeffadhu. Duubaayillee siif haaraa'u waan taateef seenaan immoo akka nama tokkotti namaanillee wal barsiisee ati waa godhuu baattuuf illee jechuudha. Yoo maybe ati isa gargaartee kara jaalalatti yoo kan fudhatte dirqama irraa fagaachuun kan keessaniifu akkasii jiraadha isin lameenuu. Galatoomii yaadakko.